Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu Amboorraa nu dhaqqabee qabannee dhiyaanneerraa oduu kana ogeessa teeknikaa Farhaan Abdusalaam waliin ta'uun kan isinitti himu Dammaqaa Nagaasaati. Oromiyaa keessatti dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuuf foolataa kan turte murni adda bilisummaa uummata Tigraay har'a magaalaa Ambootti uummata irratti loltoota agaazii bobbaasuun dhukaasa bananiin qeerroon 4 wayita wareegaman 10 ol immoo madahanii wayita ammaa hospitaala Amboo keessatti yaalamuu irratti argaman. Qeerroowwan magaalaa Ambootti wareegaman arfan kunis tokkoffaa barataa kutaa 11ffaa Rabbumaa kan jedhamuu fi yeroof maqaan abbaasaa kan addan baane, lammaffaa dargaggoo Naa'om Ashabbir, sadaffaa dargaggoo Dirribaa Jaalataa fi arfaffaan mucaa xiqqaa umurii waggaa 10 caalchisaa kan jedhamuu fi innis maqaan abbaasaa yeroof kan hin beekamne ta'uun hubatameera. Dargaggoota 10 ol rasaasaa dargaggoota 10 ol rasaasaan dhahaman hospitaala Ambootti wayita ammaa wal'aanamaa jiran kunneen keessaa 3 shamarran ta'uunis beekameera. Loltoota agaazii lamarrattis tarkaanfiin fudhatameera. Kun odoo kanaan jiru qeerroon magaalaa Amboo irraa dubbifne tokko dhaamsa dabarfateen gorsa manguddootaa akka qeerroon Amboo dhaga'uu qaban waamicha dabarseera. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo yaada qeerroo magaalaa Amboo irraa arganne akka ittaanutti dhiyaata hordofaa. Maaltu deemaa jira amma? Kaleessa galgalaa qabeetu wanta kan raawwachaa ture hattootuma gara ri'anii qabanii faana ol qabateetu uummanni dabarsitu jedheeti. Kana faana ol qabateetu gaa kaleessa humnaan dabarsuudhaaf yaalanii naannoo gudaritti illee uummata baay'ee rukutanii akkasumallee Amboo yeroo ga'u jedhu uummanni qophaa'ee eege bakka daandiin maalmaashifamee hedduu baay'ee addisaadha. Amma immoo daandicha miilaan dhufanii bananii hormaati naannoo Hoomachoo jedhamu jechuudha bakka Homa waraana hedduminaan qubatee jiru. Konkolaataa otoo hin taane miilaan dhufanii daandii bananii irratti meeshaa gurguddaa dhukaasanii bakka dirree waraanaa jechuu dandeessa. Amboo baay'ee nama yaaddessa. Naannoo yuunivarsiitiitti ijoollee hedduutu rukutame balbala duratti jedhama. Inni naannoo kam jirta ammati? Naannoodhuma yuunivarsiitiin bakka lama jira. Hawwaaroo fi Meen kaampaasidha. Naannoo Meen kaampaasiin jiraachi ijoollee rukutamte kan jedhamu naannoo Hawwaaroo sana gaara jechuudha. Meen kaampaasii yookaan teekinooloojii fakkadamee beekamu sana. Malee Meen kaampaasii gara gaditti kiisboondii haara jedhamu gogu sanaa fi akkasumatti deemanii uummata reebuuf dhukaasuudha malee manni baay'ee naannoo keenyatti rukutamte naannoo duwwaa tokkotti. Lakkoofsaan illee amma na beeku baatu ijoollee hedduun rukutamee Hawwaaroo qofa otoo hin taane keessa naanna'anii duwwaa 5 duwwaa 6 kan jedhamu bakka ammallee uummanni iyyaa jira. Amma wannaan abduutu kanallee kunoo dhukaasni hedduutu dhaga'amaa jira. Baay'ee kan gadiisa jechuudha. Uummata akka duwwaatti meeshaa ammayyaa fi meeshaa gurguddaadha kan dhukaasaa jiranii. Amboo baay'ee nama yaaddisa. Waan kana to'achuudhaaf tattaaffii poolisoonni Oromiyaa taasisaa jiranoo maal fakkaata? Oromiyaa poolisiin illee garuma hawaasaa ture. Kanaan dura akkuma beekamu amma garuu humna isaatiillee olidha. Otoo dhuma isaaniiyyuu waan akka dhukaasuu maal yaalanii lakkoofsi raayyaa ittisa biyyaa dhufe lakkoofsa uummata Amboo ol jechuu dandeessa kan baay'ee gaddisiisu. Amma daayirekshinii 3 yookaan daayirekshinii 4 miilaan kan dhufan daandii karaa dhufan dhabanii jechuudha. Karaa Finfinnee amma karaa walisoonni asii gadi uummatatti duulanii bakka akkuma waan nyaanni addaa galeetti uummata dhukaasa banaa jiru. Poolisiin Oromiyaallee humna isaatii ol waan ta'e natti fakkaata. Maaliif innillee kallattiin isaa amma kallattiin hawaasaa ta'ee jiru humna isaaniitii olii maa guddina keenya gabaa humna isaanii danda'ame hawaasaa tasgabbeessaadha isaan kan jiran ammallee jechuudha. Ijoolleen amma keessattuu namoonni rukutaman bakka hundatti waan ta'eef hanga amma wayita ammaa kanatti haalli jiruun beekamu jechuudha. Ammallee iddoo tokko innaa bitiin sana iddoo tokkotti ummatti gurmaa'ee dhaadannoo agiiribsaa inuma wanni jiru. Ammayyuu hin jilbeeffanne uummanni kan ajaa'ibu otumatti dhukaasamu otuma rukutamu otuma du'u iyyaa jira. Hawaasni olii gadi deemee guddaa xiqqaa barataa hojjetaa otoo hin jenne bakka tokko lama hin taane hundi isaanii uummanni manatti hin jiru. Innaa iddoo kanaa bittinnaa iddoo tokko deemee gurmaa'ee dhaadachaa jiru. Kun ammallee sagaleen hedduun dhaga'amaa jira. Sagaleen hawaasaas sagaleen dhukaasaas amma hin jilbeeffanne jechuudha uummanni Amboo ammayyuu. Egaa akkuma ammanatti himte loltoonni agaazii meeshaa gurguddaa fi ammayyaa hedduu qabatanii heddumminaan magaalaa Amboo keessa seenanii jirani. Egaa poolisoonni Oromiyaas hanga danda'ame uummata keenya balaarraa baraaruudhaa fi tattaaffii godhaa haa jiraatan iyyuu malee amma humna isaaniitii olii naan jetteetta. Egaa wareegama amma ta'aa jiru kana xiqqeessuudhaaf
malli jiru maal fakkaata? Akkamitti yaadaa jira qeerroon magaalaa Amboo? Jalqabumarraa jarri kun waan kana barbaadaa turan karaa seenanii hawaasa kana rukutan argiteetta kan isaan barbaadaa turan jechuudha. Jalqabu wajjii dogoggorri ture hanga ta'e tasgabbeessanii hawaasni kun akka miira keessa hin galle gochuun hin danda'ama ture karaadhuma hundaanuu. Otuma kana gochaa jiru cabseetu dhufe gaa. Ka'umsi isaa mallee inni guddaan akkuma kanaan dura sii kaase sukkaara hatamee deemaa jirudha. Kanallee yaadanii waan qindeessanitti fakkaate. Kanaan dura amma kan qabamee dhuma bulchiinsa magaalaa jiru jira. Kaleessa immoo gudar darbee amma oomachuudha kan galfatan bakka hoomaa waraanaa isaanii qubatee jiru. Amma kana afaan ol qabateetu keesiin kunuu kan irratti qindaa'edha. Kanumaan hawaasa kana rukunna'anii waan irratti hojjetame diraamaa hojjetamedha malee waan biraatii miti bakka. Isaan kana barbaadu ammas kun galma gaheeraaf fuuldurumatti illee amma danda'ame jechuudha. Jaarsi biyyaas haa ta'u miidiyaan kan karaa keessattis haa ta'u karaa biraa uummata kana tasgabbeessee qabsoo jalqabame itti dhufeen jedhan akka yaada kiyyaatti. Wallageettii fi walhubannaan qeerroo fi manguddoota Amboo akkasumas immoo uummata gidduu jiru gama poolisootaatiinis haa ta'u mee akkamitti ibsama maal fakkaata amma? Amma namni muufii qabaa waggaa darbee kaasee waggaa sachaan irraa kaasee uummata hedduutu nu jalaa dhume nama baay'eetu nu jalaa dhume namni immoo salphaadhumatti kan miira keessa galu kana afaan ol qabateef jaarsi biyyaattis hin hafne karaa qaama adda addaa illee gorsi barattootaaf uummata adda addaati illee kennamaa ture. Haa ta'uti kun egaa gochi kaleessaaf eeggadda waa'ee hanna sukkaaraa kana afaan ol qabateeti akkasumas basaastonni adda addaa illee hedduminaan kan qabamaa jiran jechuudha. Kan sabni isaanii saba Tigree yookaan saba biroo ta'an meeshaa adda addaa wajjin meeshaa ammayyaa kan akka boombii shugutii waan kana fakkaatu faana qabamaa jiru. Uummanni illee karaa akka irratti dammaqee of eeggannoo gochuu qabuu fi miira keessa kan galleef aarsaa barbaachisaa ta'e hin barbaachifne akka hin kaffalle otoo taasifamaa jiruuti bakka gochi kun kan baay'ee kan nama gaddisiisu. Ammas danda'ametti tasgabboofneetuma otoo qabsoo keenya bifa qindaa'een hamba qofa otoo hin taane akka guutuu Oromiyaatti illee waan bu'aa tokko akkaataatti geenye bifatti danda'amu otoo itti adeemamee gaarii natti fakkaata jechuudha. Sirriidha kunillee wal dhageenye hedduu deemaa turre ijoolleenis qeerroos haa ta'u qaamni garaagaraa jiru waa'ee wal gorfachaa turre. Haa ta'utii gidduu kanatti immoo qaamni hundi hin beektaa qaamni adda addaa keessa galee qeerroon kun akka miiraan ka'ee waan tokko hojjechuudhaaf duubatti hin deebine hin beekama. Kanaaf ammallee ani kanan jedhu wanta qindoominni kan jiru wanti kun diraamaa hojjetamaa kan jiru karaa qeerroo otoo hin taane karama qaama diraamaa kana hojjechuudhaaf ergamni itti kenname achiin ka'ee waan hawaasa kana miira keessa galchuutti fakkaate garuu fuulduraatti illee ta'uu kan qabu uummanni irra dhaggeeffatee bitaa mirgaan kaawaa kibbaan bakka hundaan Oromiyaa guutuu irraa wal ga'eetoo waan kana bifa qindoomina qabuun otoo guutuu Oromiyaa irratti guyyaa tokkoon jijjiirama guddaa uumuu akka dandeenyutti otoo ijoolleen keenya miira keessa galuu baatanii baay'een tola akka yaada kana kennuu barbaada dammaqa. Ayyee qeerroo magaalaa Amboo yaada naa kenniteef hedduu galatoomii ulfaadhu akkasuma immoo gara boodaarra deebinee isin hubanna. Tole ulfaadhaanis yaada jiru qindeessitan sin eegaa jabadha. Hayyee daawwattoota keenya kabajamoo taateen magaalaa Ambootti deemaa jiru kana fakkaata. Gara boodaattis wanta dhalatuu danda'u akkasuma duukaa buunee kan isiniif dhiyeessinu waan ta'eef hangasittuu nu duukaa bu'aa jenna hangasitti nagaan nuuf tura.